ገለተ ማርያም ዱበዳ ዱብሬ ሃደኩ ንዋመዳ አካባ ኤፍሬም ነብሲ Ashama akkam jirtu uummata Kiristiyaana nagaa fuudhaa isinis bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa fuudha galata Rabbii isiniin jedha. Akkam jirtu akkam turtan akka yeroo kana keessanii ka sa'aatii amma kan daqiiqaa amma ka sakandii amma kan nuuf Waaqayyoo gooftaadhaaf galanni haa ta'u isiniin jecha. Isinis bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Wanta share like gochuun waljajjabeessinaa isiniin jedha. Har'as viidiyoon biraatti walitti deebineera. Viidiyoo kun baay'ee nama fayyada jedhanii na walaa jajjabeessinuun jedha. Walaa jajjabeessinuun share godhaa laakii godhaa wal bira dhaabbannu keessattuu ijoolleen Oromoo kan ta'an kun osoo wal jajjabeessanii baay'ee bareeda isiniin jedha. Inna viidiyoon kiyya har'aa waa'uma jiruuf jireenyaatti haaluma jiruuf jireenyaatti. Innis yaw amma innaa yaadni kiyyaadhaa baay'ee tokko bareeda jedhe tayyaadha akka yaada kiyyaatti itti fayyadamnaanis immoo akka nu fayyadu abdiin qaba. Innis yaada afran tokko qabadhee tan dhufe isinis immoo wanta jettan komantii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Amma dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Inni tokkoffaan kaayyoo kee galmaan ga'u wantoota kan shanan hojjedhu. Wantoota kan shanan hojjennaan kaayyoo kee galmaan hin mageessu. Inni tokkoffaan namni maallaan jedha jettee sammuu kee keessatti hin jinqabne. Kaayyoo kee bichaa fuuldura kee ilaali malee namni maallaan jedha jettee gamas sammuu kee hin jinqabne. Yoon akkas jedhu immoo namni yaada gaarii siif kennus jira. Namni faallaa isaatis siif kennu jira. Yaada san immoo kan keessaa filachuu qabu eenyu nuyi ofii keenya kan nu fayyadu keessaa filannaa kan nu fayyadaniif ishee inni dhiisudha. Inni lammaffaan immoo rakkina amma keessa jirtuu fi cinqii amma keessa jirtu kana yaadachuun kaayyoo kee gara fuulduraatti jabaadha. Abdiidhaan hojjedhu. Kanammaa obsaan dabarsuu dandeessa. Rakkinni namni nama ta'ee kan rakkinaan agarra hin jiru. Namni kamiyyuu xiqqaatos rakkina osoo hin argin bakka kaayyoo fi kan gahu homtuyyuu hin jiru. Keessattuu rakkinni koo nama jabeessa waan ta'eef rakkina arguun agas mara hin jechisiisu. Garuuyyuu rakkina keessa darbasan irraanfachuu osoo hin taane rakkina kee kaleessa yaadachaa kaayyoo kee gara fuulduraatti immoo cimuudha waannaan. Kanas hin jedha. Inni sadaffaan immoo ogummaa keetii fi cimina kee namatti hin himin. Hojjedhu agarsiisa. Hojiidhaan mul'isa. Maa gaddanyaa kee hin ta'in. Maa gaddanyaa amma baru amma feete jaalatu yoo hin ta'in kaayyoo keetii fi ogummaa kee kanan godhattee namatti hin odeessu. Namni karaa ittiin si kuffisu barbaada malee jabaadhu hojjedhu cimi karoora kun si baasa. Kaayyoon ciminni kee ogummaan ati qabdu kun gara fuulduraatti fiixan si baasa jedhee namni si gorsu hin jiru. Jiraatullee nama muraasa. Nama lakkoofsa lakkaa'amu. Muraasni keenya anumarraa qabee jechuudha. Muraasni keenya gara hallayyaatti wal oofna malee gara gaariitti namni wal oofu nama muraasa dhugaa dubbachuuf ta'e. Kanaafuu kaayyoo kee namatti hin himin. Ogummaa keessi gochaan agarsiisi malee namatti hin himin. Siniin jedha. Kaayyoo qabaachuu kee malee kaayyoon kee maal akka ta'e namatti hin himin. Ammas wal fakkaata kan ani guyyaa duraatti. Kaayyoo qabaachuu kee malee kaayyoon kee maal akka ta'e namatti hin himin. Maaliif namni karaa itti kaayyoo kee jiraatu kuffisu si barbaada malee kaayyoon kun si baasa jedhee kan si gorsu hin jiru. Kanaafiyyuu kaayyoo keenyatti jabaannee hojjennee namatti morkachuu osoo hin taane namni kun na caalee osoo hin taane kan jiruu kee kaleessa keessa jirtuu fi jiruu kee har'a keessa jirtu kana walqixa qabdee ilaaltee kamtu irra fooyya'aadha. Kan kaleessaati immoo jireenya koo kaleessaati immoo jireenya koo har'aati. Jennee wal bira qabne ofii keenya of dorgomuudha malee nama biraa dorgomuu faayidaa hin qabu. Inni kun miqqaanyinata jedhama. Miqqaanya jedhama malee hojiin jedhamu.
Si jamaan nama dorgomte kaayyoo keessan illee galmaan hin gaachuu karaatti koftaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu ofii keenya of dorgomuu qabna malee nama biraa dorgomuu hin qabnu sin jedha. Kana fakkaata yaadni kiyyaarraa.